Kun Radio Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22, 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti mooltan guyyaan har'aa guraan dhala 17 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Kan oduu dubbisummaan namoota daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti sanbata dabre kana haleellaa humnoonni mootummaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeessaniin miidhaan dhaqqabuu dubbatee jira. Matoota do'arra qabnu keessaa tokko. Godina Shawaa Bahaatti sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo irratti dhukaasa banameen lubbuun namaa darbeera. Artistoonni Oromoo haleellaa Buraayyuu keessatti irra ga'een madaa'an poolisiin magaalattii haala isaa qorataa jira jedha. Lamaanuu gara boodaatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namoo. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti sanbata dabre kana haleellaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeessameen namni tokko ajjeesamee kaan hedduun madaa'uu garii immoo hidhamuun isaanii ibsamee jira jechuudhaan Amnesty International gabaasaa keessatti har'a beeksisee jira. Paarlaamaan Itiyoophiyaa guyyaa filannoo eega labsee sa'aatiilee booda poolisiin addaa Oromiyaa sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Walanciititti geggeessamee ture weeraruudhaan rasaasaaf gaazii mimmaansiisutti dhukaaseen deeggaraa abaa'uu uffata daldalaa uffate tokko ajjeese jedha gabaasaan Amnesty International baase kun. Guyyuma sana gara booda immoo magaalaa Buraayyuu keessatti eebba hoteelaa geggeessamaa turetti poolisoonni bobba'uudhaan keessummoota cidha sanarratti argaman gara 30 qabee konkolaataan gara istaadiyeemii ispoortiitti geessuudhaan sa'aatii hedduudhaaf reebichaaf gochaa qaanessaa irratti geggeessaa turan jechuudhaan Amnesty International gabaasee jira. Haleellaa hamaan akka kanaa yeroo ammaa kana Itiyoophiyaa keessatti walga'uu fi ilaalcha siyaasaa ofii ibsachuun agam balaamaa akka ta'e agarsiisa kan jedhan Amnesty Internationalitti Daayirektarri ittaanaan Afrikaa gama bahaaf kibbaa Saif Magaangoo walgahii mormitootaa irratti weerarri akkanaa geggeessamuun yeroo filannoon dhiyaate kanatti waan ta'uun irra hin jirre jedhee dubbatee jira. Haleellaa bakkawwan lamaanitti geggeessaman ilaalchisuudhaan gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna. Oduudhaaf booda bal'inaan itti deebina. Ministeerri dhimma alaa United States Mike Pompeo har'a magaalaa Angoolaa Luanda keessatti pireezidaantii biyyattii Joao Lourenço waliin walga'anii hariiroo dinagdeef deeggarsa Angoolaa irratti dubbatanii jiru. Gabaasaa Sindiseen soraatu dhiyeessa. Senegal, Angola, Itoophiyaa akkanum jecha imaltuu biyyi sagaleetiif warra ba'e ministeerri haajaalaa Ameerikaa Mike Pompeo yoo pireezidaantii Angoolaatiin hardhaa Luandaatti walaa isaanitti waan hedduu irratti dubbatan akka Angoolaan mala jireenyi sii jabeeffatte horiillee badu dhoowwatti wal dubbatan. Pireezidaantiin Angoolaa kun ganna 3 duratti eegi pireezidaantiin biyyi sun bulchaa ba'e Jose Eduardo gargaarna 40 biyyi bulchaa ba'e hojii irra bu'een duubatti inni hojii dabre. Pireezidaantiin kun amma malaaf malte horii ummataatiin balleessuudhaan balleessaniin diqqeesseetiin jireenyi biyyi tana wayyeessuuf waadaa galee hojii jiralle. Angoolaan biyyi horii ummata karaa hedduun biyya badaa keessa tokko. Intalti pireezidaantii duri Isabel dos Santos Afrikaa keessa dubartii durummaan tokkeessooti. Malisiin horii kanaan tuulatte qorachuutti jiran. Ammummeen ministeera haajaa alaa Ameerikaa kunin Angoola amma jiru kanaan waan hedduu wal dubbatan. Biyyatti tunin hariyyummaa biyya lamaanii jabeeffatteetiin dura deemuus agarsiisaa jedhe. Keessumattuu iyyuu bulchiinsi pireezidaantii Donald Trump Angoola waliin hariyyummaa jabeeffachaa deemuusaa agarsiisaa jedhe. Bulchooti biyyi sunilleen Trump Angoolaa dhufeetii jennaani Trump Angoolaan dhufaa jennaani akkas jedhanii gaafatanii jennaani amma hojiitti itti heddata. Keessumattuu iyyuu bar filannoo akkana kan fa'aa akka malee muddamsu kee jira hojiitti itti guddataa jedhe dubbate. Chaayinaa waliin Angoolaa irratti wal dorgomuu jirtanii jedhanii gaafatanii jennaani Pompeooni ministeera haajaa alaa Ameerikaa kun Angoolaan yoo Angoolaa dhufnu namuma Angoolaa hojii qaxarannaa jechuun dubbate. Akka ministeerri haajaa alaa Ameerikaa jedhatti Angoolaan ammaan tan jijjiiram keessa jirti. Pompeoon marii Senegaal fixate haala Angoolaa baay'ee waan hedduu wal dubbataniitiin mootummaa biyyi sun waliin hojjechuuf wal dubbatanii walii galanillee
waan irratti walii galan keessa akka dhaabbileen Ameerikaa investimentii dhufaniitiin as keessatti hojjetan Angoola jechuun fayyaa biyyisuu akka jajjabeessanii fi waan hedduu waliin qabaachuu akka danda'an dubbatan. Pompeeyoon marii tanaaf fixannaan Itoophiyaatti dabra. Saawudii qaxxaamur Omaanii fi biyya 9 imaltuu dhaquuf warra ba'e. Bulchiisa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa bulchiisa naannoo Oromiyaa Harargee lixaa keessatti hiriirowwan paartii badhaadhina deeggaraniif duulawwan naannoo qulqulleessuu geggeessamuusaa gabaasaan VOA Addis Chakkol Radhawaarraa gabaasee jira. Kanneen magaalaa Jijjigaatti hiriiran jiraattota magaalattii keessaa namoonni VOA'f ibsa kennan kan uummata Somaaleetiin gaafatamaa ture gaaffiin walqixxummaaf sabdaneessaa paartii badhaadhinaatiin waan deebii argateef naannoo keenya keessatti nagaaf tasgabbiin waan bu'eef jecha gadbaanee deeggaruu dandeenya jechuudhaan ibsa isaanii kennanii jiru. Addis Chakkoliif hiriira sanarratti argamuudhaan kan haasawa dhageessisan pirezidaantii ittaanaan bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohammed naannoon isaanii keessatti finxaalessummaaf kanneen uummataaf uummata walitti buusan akka iddoon qabanne dubbatanii jiran. Gama biraatiin bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa keessatti hiriirri deeggarsaaf duulli naannoo qulqulleessuu geggeessamuunsaa dubbatamee jira. Godina sana keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 1 jalqabee hojiiwwan andaara bishaanii misoomsuu fi naannoo qulqulleessuu geggeessamaa turan ka jedhan itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Harargee lixaa obbo Hussein Waayyuu deeggarsa paartii badhaadhinaaf hiriirawwan geggeessamaniif duulawwan naannoo qulqulleessuu ilaalchise akkana jedhan. Aanota godinichaa 15 fi bulchiinsa magaalaa 2 keessatti ji'a tokkoo fi walakkaadhaaf hojiin qabeenya uumamaa hojiin misooma sululaa hojjetamaa ture. Eebbii hojii kana sababeeffachuudhaan akka godina Harargee lixaatti aanota reefuu walirratti kaasee fi bulchiinsota magaalaa lameen irratti uummanni deeggarsa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif qabuu fi akkasumas paartii badhaadhinaa cinaa jiraachuu isaanii karaa garaagaraatiin ibsaatii kan oolanii bulchiinsota magaalaa lameen irratti hawaasni magaalaa Cirootii fi bulchiinsa magaalaa Baddeessaa magaalaa qulqulleessuudhaan deeggarsa muummee ministeeraatiif qaban agarsiisanii jiru. Aanota irratti immoo kallattii garaagaraatiin dhaabannoo adda addaa suuraa tishartii Dr. Abiy Ahmed irra jiruu fi baanaroota dhaadannoo garaagaraa qabu qabatanii barreeffamoota garaagaraa qabatanii kan dhufanii. Itoophiyaan daandii badisaaf addaan faca'uutti qajeelaa jirti jechuudhaan koreen giddugaleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UHAT ibsa baaseen beeksisee jira. Paartichi waggaa 45ffaa hundeeffamasaa guraandhala 11 ilaalchisuudhaan ibsa baaseen kana beeksise. Miseensota isaa gameeyyiifis badhaasa kennee jira paartiin kun. Oduun ammaaf qabnu kanuma gama kootiin amma immoo gara oduu ispoortiitti dabarraa gara soraattiin sin dabarsa. Capital Hill Volleyball Tournament maqaa dorgommii kilaboota kubbaa miilaa kubbaa harkaa jechuun kiyya man barumsa sadarkaa lammeessoo ijoollee dubraati Ameerikaatti itti jiran Washington DC'tti. Guyyaa lamaan duratti Washington DC Staadiyoomii Convention Centeritti jalqaban manneen barnoota 900 caalaanitti irratti wal dorgomuu jira. Atileetota 12,000 caalaatti wal dorgomuu jira. Dorgommii waancaa tana wal dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna dhufu dabruuf dorgoman irratti Naayijeeriyaatti tapha dhuma qopheessa. Dorgommii tan Naayijeeriyaa Staadiyoomii Stephen Kesh Staadiyoomii magaalaa Saabaa keessa qopheessanii Naayijeeriyaa fi Siraaliyoonitti waliin taphata. New York Open wal dorgommii teenisii dirree addunyaa Ameerikaa New Yorkitti itti jiranii Keel Steven Edman taphataa British taphaan beekamtu taphataa Xaaliyaanaa Andre Seppi moo'atiin waancaa fudhate. Rotterdam Open ammoo dorgommii teenisii addunyaa Hoolaanditti itti jiran dorgommii sunillee Gail Monfilsitti taphataa Faransaay taphaan beekamu taphataa Kanaadaa Felix Auger-Aliassime moo'ee waancaa fudhate. Gamkaan immoo yoo kilabiin kubbaa miilaa addunyaa gugurdoon nama haaraa kilabii dabalatan isaatii yaayyuu dabarte. Taatullee shaampiyoonaa La Liga Barcelona akka muddamsuu keessa waan jirtuu fi taphataa tokko dabalachuu dandeettanii jedhanii eeyyamaniif Barcelona namni isii jabaan taphataan beekamu Ousmane Dembele luqqettuun cabtee yookaan luqqettuun cittee jennaan jijaaf tapharraa dhaaban yookaan ammoo tapha keessa ba'e agasitti nam tokko dabalachuu dandeettanii jedhanii eeyyamaniif Ousmane Dembele Faransaay fi Barcelona taphata. Oduun ispoortii gaggabaabduun tana. Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Booseet keessatti sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo irratti dhukaasa banameen namni tokko ajjeefamee 3 madaa'uunsaa himame. Bulchiinsi aanaa gamasaan rakkoon kun kan uumame waajjira ABO seeraan ala banamaa ture irratti jedha. Muktaar Jamaaltu gabaase. Sanbata xiqqaa darbe godina Shawaa Bahaa Aanaa Booseet magaalaa Warjii jedhamutti namoota waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudhaaf sagantaa sanirra turan irratti dhukaasni banameetiin lubbuun namaallee darbuu kan dubbatamaatiin jiru. Sagantaa kanaaf jiilli adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irraallee gamasitti imaluu jiraattonni naannichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan yoo ta'u akkuma isaan simatamanii magaalaa seenanii waajjira eebbisuudhaaf alaabaa baasuu eegalanii dhukaasni kun eegalame jedhu. Namni sababa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan. Achirratti yeruma hoogganni dhaabaa achi ga'ee waajjira sana saaquudhaaf alaabaa hoogganaan akka baafamu godhamuudhaaf makiina irraa hoggisa isaan bu'an waraanni mootummaa dhufee dhukaasa bane jechuudha. Dhukaasa kana kan banu eenyuti? Humna waraanaa kan mootummaati warra waraana biyyaatii fi warra humna addaa jedhanii warri uffata addaa kan uffatan wayii jiru isaan wajjin wal keessa jiru isaantu dhufee dhukaasa bane uummata irratti. Dhukaasa kanaan immoo miidhaan dhaqqabe maali? Miidhaan jeegaa namni sana booda walirratti kukkufee uummanni dallaa gara duubatti wal dhiibee akkasii dallaa duuban yaa'ee sana booddee haalli sun dhukaanni sun deemaa ifa ture booda namni tokko naannoo sanitti lubbuun isaa darbee jira. Kan lubbuun isaa darbee nama warqee fuduraa jedhamu. Namoonni immoo kan madaa'an jiru gammadaa nama jedhamudha. Achitti waajjira sanatti gaafatamaa ture kan rukutame tokko isa. Nama dhukaasa kanaan ajjeefame jedhamu dargaggoo warquu fuduraa raadiyoon sagalee Ameerikaa maatii isaa dubbisee jira. Haati warquu aadde Wuddee Shuunii mucaan isaanii kan hammeennaa fi badii tokko irratti illee hirmaatee hin beekne garuu balleessaa malee akka baheen narraa hafe jedhu. Santi kacalabbee nama ta'e hattoo suma ta'e daalagee suma ta'e ati aboo shaneedha jedhanii ari'anii duubaadha. Saniiti bareetti na jala asasanii too waraanni wayyaanee na jala miidharraan gahe. Duuti isaa ka qidaamee du'eeti. Kaleechi ka hawaasni isaa gaggeeffame lubbuun isaa aduu guyyaa 7 baheeti. Kaleecha ka aduu guyyaa 8 hawaasni isaa gaggeeffame. Qaama isaa ka sammuu isaati ka rasaasa waraananii sammuu isaa dhoosan. Rakkoo uumame kanaan wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanaa Booseet gaafateetiin jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Booseet obbo Caalchisaa Magarsaa dhuguma rakkoon uumamuu sababni rakkoo kanaallee kan ture waajjira adda bilisummaa Oromoo hayyama malee naannichatti banamaatiin turee fi rakkoo nageenyaa naannoo san keessa jirutu wal makee jedhan. Eebba mana aboo eebbisiisuudhaaf ture dhimma sana otoo marii naannoodhaan qaama nageenyaa waliin gaggeessin akkasumatti dhoksaan naannoo sanitti nama waamanii qaamni nageenyaa abbaan mana kana eebbisiisu kan hogganu eenyu gaafa jedhamu qaamni hogganu dhabame. Kanaan booda xiqqoo naannoo nageenya naannoo sanii qabachiisuu gaafa itti deeman xiqqoo walitti bu'iinsi ta'e. Kana malee rakkoon wannis bal'aan jiru walitti bu'iinsa kaasu. Walitti bu'iinsa saniin namarratti illee miidhaan akka gahe kaasu? Maal ture miidhaan gahe? Miidhaan gahe nama jidduutti rukuchaan naannoo tokko ture namni rukutamee jira kan fakkaata. Nama lubbuun darbe jechuudha. Namni lubbuun darbe jira. Rukuchaan tokko kan rasaasaan rukutamee jiru waan ta'eef. Rasaasa kana maaltu dhukaase? Qaama nageenyaati moo qaama biraati? Maal irraa dhuka'e? Qaamni nageenyaa dhukaasne qaamni nageenyaa dura kan qaamni nageenyaa rakkoo dhukaasa galmeessan tasgabbeessuudhaaf gidduu seenanii isa tasgabbeessan malee qaama nageenyaatti dhukaasa. Garuu warri naannoo san ture qaama nageenyaatu dhufee dhukaasa banee akkasumatti ammoo namoota waltajjii sanii eebba irratti hirmaatan keessaallee miidhaan irra dhaqqabee jira. Waltajjii sanirra ture namni lubbuun isaa darbellee akka jirudha kan kaafamu. Qaamni dhukaasa jettan kuni eenyu ta'a jechaadha? Isaan beeknu qaamni nageenyaa addaan baasaa jira. Warra rakkoo isaan qaamni nageenyaa ammaa naannoo sanatti ture addaan baasaa jira waan ta'eef qaamni kana dhukaasa kana bane hin beekamu.
amma ijaarran baasaa jiru. Akkuma beekamu adda bilisummaa Oromoo dhaaba biyya keessatti hayyama boordii filannoo illee fudhateetiniin dorgommiidhaaf socho'aa jirudha. Garuu immoo waajjira isaa banuudhaaf isin hayyamsiisuun dirqama ture maaliif gaafachuun barbaachise? Dirqama miti kan barbaachisuuf naannoo sun rakkoo nageenyaa amma jiru kana qaama adda addaatiin rakkoo adda addaatiin uumamaa ture waan ta'eef rakkoo kana immoo qaamni nageenyaa naannoo sana akka mootummaatti tasgabbeessee mana eebbisuus ta'e marii soo geggeessanii rakkoo nageenyaa naannaa kan jiru ibsuudhaaf malee dirqamni akkasiis hin jiru. Jila adda bilisummaa Oromoo gama Boosaatti sirna kanaaf imale kan hogganaatiin turan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa taateen kun kan nurratti ta'e jedhameetiniin dubbii barbaachaaf malee bulchiinsi naannichaa sagantaa kana durseetiniin beeka jedhan. Yeroo naannoo sana geenyu qeebala guddaan nu godhame qeerroo magaalaa sanaatiin baajaajiidhaa fi makiinota gargaaramuudhaan dhufanii karaatti